tayattuun gaaratti galee qabsoo dhiirti gootu godhuudhaan injifannoon dhufteetun hunda keenyarraa seenaadhaaf warra alaatis diina keessaatis hunda rifachiistee jirti. Haa ta'u immoo dhimmoota amma dhiyoo tana eega obsi dhume eega hattummaan daangaa dabarte eega malaammaltummaan shiita yaasatte eegaanii fi hoggansummaa isaa wallaalee hattummattiif jijjiire eega dantaa sabaatiif dhaabbachuun haftee dantaa dhuunfaatiif hojjetuun dantaa dhuunfaatiif neetwoorkii ijaarrachuun hattummaadhaan faayidaa ummataa qoqoruudhaan if duroomsuu irratti xiyyeeffatamte booda obboleessa keenya muummicha ministeeraa diinatti jiru gubbaadhaan gaafii tanatti kaasnee isan dararru ta keessaa tanaa bulchannu haa obsannu jechaa turre. Obsi daangaa dabre marii garagaraa irra dubbiin tun akka kaatu fuulaa dhodhooynuus marii garagaraatiif harriti cufaa turte. Namoonni tokko tokko fayyaaleessi mana keessa wal mari'adhaa jedha. Mariidhaanii miti hattummaan ka gaggeeffamaa turte. Dhuunfaasaatiin neetwoorkii ijaarratee garee ijaarratamee hattummaan ummata qoqoruun gaggeeffamaa turte. Osoo waltajjiin irratti wal qeeqnu, irratti wal himannu, irratti wal haasofnu jiraatte dubbiin gaafas dhumatti. Gaafa caffeen ijaaramtu obbo Taayyee Danda'aadhaa yaada kaasuuf tattaafatee ture. Akka malee hubatamte. Fireechaa agarsiisee ture jechuu gaafas mootummaan gaafas ijaaramte tan naannoo Oromiyaadhaa aangoo dafanii qabachuu irratti xiyyeeffannaan maqaa jirtuuf dubbii Taayyee irratti achi deebisuudhaan akka dhugaan san gadi hin baane ukkaamsuudhaaf yaalanii turan. Nuti immoo warri waan san keessa jirru ni beeynaa jechuudha. Gaafa paarlaamaa seennuus nutis wanni aandaand sholkoo eegabbuu leebocha halluu jenneef warra naannoo keenyarra taa'ee warra federaalaa ka ministeera ta'e kanaa wajjin hattummaa gaggeessaa jiru maqaadhaa fi eenyuudhaan beeynaa jechuudha. Akkatti gaggeessu jiranii wajjin. Tanaaf jennee jechuudha. Tanaaf dubbannee jechuudha. Amma immoo eega juuntaan akkumaan dheengadda jee asii qebooda shirri daranuu jabaachuudhaan Abiyyi kana diinaa wajjin akkuma inni xiyyeeffannaa dhimma lolaa qofa irratti dhimma nageenya buusuu irratti dhimma Itoophiyaan tun akkam facaane yaaduu irratti akka inni sammuudhaan qabamee dubbii naannoo Oromiyaa tana achi millanne taasisuudhaan ganamaa galgala hattummaan faanatti fuutee ummata keenya gidiraa agarsiisaa turte jirtiisii jechuu ammaas. Ani akka nama tokkotti osoo jiruu taatee jiruu biyya alaan naarra caala. Osoo dalagaa taatees dalagaan sanii irra caala. Leecalloo saba keenyaa qabnaa jechuudha. Jaalala ummata keenyaa qabnaa jechuudha. Faayidaa dhuunfaa mataa keenyaan godhannees godhachuuf yaallees takkan qabnu. Tanaaf qoma dhiibbannee dhaabbannee kanatti hattuu saaxiluu irratti xiyyeeffachaa jirra jechuudha. Osoo laallee garuu ummanni qabsoofneef kun, osoo laallee garuu ummanni gidiraa arke kun, osoo laallee garuu ummanni jiruudhaan araraafame kun, osoo laallee garuu ummanni jireenyi itti qaala'e kun, osoo laallee garuu ummanni mootummaa keenya jaalatu, paartii teenya jaalatu, hoggu mootummaan keenyaa fi paartiin teenya ummata kanarra yakka hojjettu dandeenyee asii ol baadhannee deemuun dandeenyu jechuudha. Saniif ummata paartii keenya jaarratu wajjin dhugaa ummata keenyaa baasnee haqa ummata keenyaa baasnee hattuu mataarraa if kaasuun hattuu ifirraa buusuun hattuu ummata saamu jirtu heeraa fi seeraaf itti gaafatamummaaf dhiyeessuun hattuu dhugaa ummataa shilmii itti taatee xuuxaa jirtu itti gaafatamummaa akka qabaattu taasisuun hattuu waan isiin hatte diddiidee akka deebistu taasisuun hattuu obboleessasii muummicha ministeeraa keenya fonqolchuudhaaf yaadu jirtu akka isiin fonqolcha sanirraa hongoytu taasisuun hattuu shanee caakkaa keessa jaartee hidhachiistee shoorarkeessitee joollee aanarra hojjettu godinarra hojjettu rakkisaa jirtu mataarraa if buusuun gateetiirraa if buusuun
ummata irraa buusun ta qabsoofneefi jechuudha. Tana godhuudhaan paartiin keenya ni cima malee ni jabaata malee paartiin diigamu hin jiru. Paartiin faca'u hin jiru. Gareen jirtuus hin jirtu. Akkuma andeen gadda jedhe paartii badhaadhinaa keessatti heeraa fi seera isaa keessatti hattummaa hadheeffatee balaaleeffata. Hattummaa irrattis ni qabsaawa. Hattootaas heeraaf akka dhiyaatan taasisa paartichi. Hojiin nuti hojjechuuf jirru hojii paartichaati jechuudha. Hattuun haatee waan hatteen baafattuu hin tuqina. Ummatatti hin himina. Ummanni isaa gowwoomee callisu. Boo'icha ummanni isinitti himuus ummataaf hin dubbatinaan hin taatu jechuudha. Har'a nuti aktiivistii miti. Har'aan aktiivistiidhaa miti. Kabajamoodha. Filamaa ummataati. Quuqamaa ummataati. Sagalee ummataati. Har'a ummataa jechaan mootummaa qeequudhaa heeraan naa kannee jechuudha. Usuu hin danda'u. Osoo ummanni kiyya booyaa jiru, osoo ummanni kiyya gidiraa harkaa jiru, osoo ummanni kiyya saamamaa jiru, osoo roorroon ummata kiyya irra deemtu, osoo fuula bitachuu taate, osoo waa barbaaduu taate, laaftuudhaa jechuudha. Har'a immoo wa'adaan seenessanii qabaa jechuudha. Isiniifiin falma, isiniifiin dubbadha, isiniifiin qabsaawa, hattuu ni balleessina jenneeti wa'ada seenne. Saniifuu hattuun mataarra teessee ummata keenya ilaa garjalaatti nyaachaa jirtu. Ta piroojeektii adda addaatiin ummata ququmsaa jirtu. Ta tooftaa adda addaatiin ummata keenya araraafama malee naasuu malee quncaasaa jirtu. Ummata keenya irraa gadi buutee heeraa fi seeraaf dhiyaachuun naasuu malee tarratti qabsoofnu jechuudha. Tanaaf wanni qabsoo godhu jiru. Bakki itti dheessinu hin jiru. Wayyaanee dheessinee biyyaa baane injifannoon argame biyyan nu deebise akka obboleeyyan keenyatti ummata keenyaaf qabsoofnee asitti wareegamna malee. Doorsisa tokkoof biyya tanaa baanee bakki nuti biyya biraatti itti deemnu tokkolleen hin jiraatu jechuudha. Tanaafuu warri dhimma paartii keessoo jettan keessoo paartiitiin miti hayyamni kakanname hattummaadhaaf. Paartiin hoggansaaf hayyama daldalaa hin kannine. Keessoodhaan wanni finnu takka hin jirtu. Takka. Tun waan paartiin if dura kaa'ee heeraa seera paartichaa irratti adeemsaan keessoodhaan hatuun ni danda'ama jedhee paartiin keenya jala sararee hayyaman kannine. Keessoonis namni wal mari'atee hate tokko hin jiru. Dhokannaadhaan hataa jiranii ifaa fi bilisaan irra qabsoofnaa jechuutis. Dhokannaadhaan saamaa jiranii ifaa bilisaan isaan saaxillaa jechuudha. Dhokannaadhaan qabeenya dhagayaa jirtanii bar maallaqni meeqa akka ta'e waan isaan godhu jiran kana saaxiluun dhugumaan paartiin kun ka ummataa ta'u, paartiin kun hattoota irraa akka qulqullaa'u, paartiin kun paartii badhaadhinaa ka ummataaf badhaadhina fiduu ta'u akka taasisu waan taasisuuf jecha kun namoonni tokko tokko kan dantaa adda addaa qabu keessotti jechuu mala. Dubbii mana deebisaa dubbiin wanni mana deebisu nu jiru mana keessaa himi kaatamte. Ummata irraa hatamu jirti. Dubbiin ummata dhaquu qabdi. Ummataan furmaanninis gara heeraa fi seeraatiin mootummaa federaalaatiin gara caffee naannoo Oromiyaatiin furmaanni argamuu qabaa jechuun dhufuu qaba. Qabsoo jechuun tana. Guddifachaa wayyaanee jiraachuun qabdu as keessa. Amalli wayyaaneedhaa nuun baasu. Namni muumicha ministeeraa Dr. Abiy qabu. Kanuma wayyaanee hojii hojjechaa ture wayyaanee tana xureeffatee jibbaa isaan keessa taa'ee deemu amala inni qabu ni gartan. So isaanii hojii ni dalagee usitti hin fakkaatu amalli Dr. Abiy qabu. Ka isaanii hojii guyyaa tokko ol harkee hin fakkaatu. Aantummaan inni qabu, jaalalummaan inni ummataa qabu, jaalaltiin inni biyyaa qabu, aarsaan inni biyyaa kafalu, hojiin inni hojjetu, qulqullummaan isaa. Mana barnoota ifaa boruu bar yoo fudhattan taate maallaqa Dr. Abiy muumichi ministeeraa keenya kitaaba katabee
gara jaartii haadha manasaa kabajamoo haadha manasaatiin projektiin ifa boruu kun akka jaaramu taasise muumicha ministeeraati bar naannoo Oromiyaati miti. Ka muumichi ministeeraatu kitaaba isaa manni barnootaatti hajaaramu jee jaartii isaatitti kannee jaartiin naannootti kannitee naannoon jaarti ifi deemaa hebbisaa turan sanirraa akkamitti deebi'ee namni malaamaltummaa irra dalaga qaanyi so amala kanan qabu jechuudha. Tanaafu guddifachaa wayyaanee gizee yennu warra wayyaanee dhaan takkaayee soopidiyoo wayyaanee wajjin hojjechaa turte hunda ilaallatu. Dubbiin ka jirtu mataarra morma hoggansan ijoolleen aanaa hoggantan ijoolleen godina hoggantan kantiiboonni magaalaa rakkoon isin biraa miti hojjatoonni rakkoon achii miti qulqullu ijoolleen tun halkan ariyamaa dalagaa bulti guyyaa ariyamaa dalagaa jirti quncaa ta'eef waa fidaadhaan daaraa ta'anii jiran isaan biraa miti rakkoon yoo mataan diriire qaamni ni diriira. Tanaafu paartii keenya dandamachiisuuf paartii keenya paartii jabaa imaammata dhugaa qabu san taasisuuf imaammata saniin ammaas galma badhaadhinaa ka barbaannu hawaloo san akka argannu taasisuuf haqni abbaa haqaatiif dhugaan abbaa dhugaatiif akka galtu taasisuudhaaf hattuun mataarraa bu'uu qabdi wal saaxiluun itti fufu qaba irra qabsaa'uun itti fufu qaba. Abbaan waan kana gaggeessu jiru namoonni sadeen afran mormarra jiran kun gaafatamummaadhaan heeraa fi seera jala bulanii itti gaafatamummaadhaan mafkiraan furmaan hafuur baafannaan booqannaan ummata keenyaa fi paartii keenyaafis mootummaa keenyaafis dhufu qabaa jechuudha. Kana qabsoon ta'e kana jechuun aantummaa jaalalummaa paartii keenyaaf qabnurraa waan goonuu jechuudha. Akka paartiin keenya nurraa hattuudhaan maqaan xuraa'uun barbaannu akka paartiin keenya hattuudhaan maqaan dibamaa ummanni jibbu taasisuun barbaannu jechuudha. Tanaaf tun sirriitti jala sararamee beekamuu qabaa jechuudha. Wanni keessa dhumattu hin jirtu. Caffee yaamamtee federaalli irra ijaaramee qorannaan gaggeeffamtee wanni hundi qulqullooytee deemamu qabdi jechuudha. Odeeffannoo nuti qabnutti simintoo faabrikaalee naannoo Oromiyaa jirtuu fi bakka biraa jirtu hunda shaneen akka to'attu taasisuudhaaf tattaaffiileen garagaraa ka godhamaa jirtu ni jirti. Maaliif dookumentii balleessuudhaaf tattaaffiin isaan godhaan jirre hin jirtu jechuudha. Hin jirtu ni beeyna. Ni beeyna akkuma dubbii jimaarratti diraamaa jalaguudhaaf har'a yoo gartan amma awwadaa gad dhufanii jiran jechuu naannoo irraa erganii dafa awwadaa nurraa dhaqaa jedhanii michiyyoo daldalarra jirtu erganii har'a awwadaa keessaa bakka jimaan itti cabsamu laalamaa jiran. Bakki jimaan itti cabsamu uummata keenyaaf jaaramuun milkiidha sirriidha. Ni deeggarra. Uummanni keenya immoo bakka jimaatti cabsu qofa ka hojjetu osoo hin ta'in ka jimaa san ifiisaatiif ka dallaalli keessan idduu bahee ifiisaatiif bakka gurguratutti doolaaraan gurguratu haa ta'uudha ka jechuu jiru. Sirriitti hubadhu as. Abbaan jimaa san fudhatee magaalaa geeffatee doolaara 3ttis doolaara 4ttis doolaara 5ttis gurguratu ummata haa ta'uu hawaldaan jaaramee dallaalli idduu haa bahuu ka isin bakka kaayattanii taaddasaan idduu haa bahuu jechuu jira. Tanarra diraamaa tokko dalaguudhaaf tattaaffiin isin godhu jirtan yaa ummanni isin beeka. Diraamaa wayyaanee jalaa bartaniin ummata sossobuun hin danda'amtu isin sobnaan ammaas gabbaanee dubbannaa jechuudha. Ka qabsaa'u jirru aangoo irratti isin tursiisnee akka hattan isin taasisuu fi miti. Garee jaarrattanii caasaa sansalata hattummaa jaarrattanii achirra teessanii akka saamtan akka qabeenya hattan akka ummata qoqortan isin taasisuu fi miti. Muumichi ministeeraa keenya bar ummanni qonnaan jiraatan shukkurtii fi timaantimsaa magaalaa bakkatti gurguratu isaa godhamu fidatee magaalaa gurguratu je'e malee dallala ooroofireeshii jaariiti ummanni haa ooroofireeshii fidatu ooroofireeshiin irraa fuudhee bakka magaalaa geessee gatii fadhettaa gurguratu hin jenne muumichi keenya akkatti dallaalatti jaaran garta amma magaalaalee takka finfinneetti olaalte ummataatu fidatee gurgurachuu jira. Magaalaa takka amma takka dirree dhawaa yoo laalte waan kadiiroon godhe dirree dhawaatti
ummataatu shunkurtiisa giishtaasa timaantimsa dirree isaa qophooyte irratti guyyaa isaa qopho'aa irratti dhufee gurgurata ummata abbaa oomishu san jechuudha. Harka maqaa gurguratuuf jireenyi isaaf ni laaffataa jechuudha. Dallaalli idduun jiru akkasaa godhamuu ja'ame malee Oro fresh marre fresh maqaatti baastanii dallaalatti godhatanii ummata xuuxoo bombaatti dhaabaa xuuxaa namni jeen jiru jechuudha. Sansalata malaammaltummaati kun. Akkasuma kajimaatis wanni taaddee keessanii warra jimaatiin jimaa isaanii dhiyeessaa malee isin hin geeffatinaa jettanii karaa irraa cuftaniif taaddeedhaa wajjin doolaara waan gurguramu san sheeriin guurrachuudhaaf kana ammaas Maqdashoorraa haga Jabuutitti haga Barbaraatti haga Portlanditti akkaataa dirree xayyaaraa hundatti dhorkitan eenyu fi eenyu xayyaara horee akka galgala achi dhaqee pirezidantoota achi dubbisee waldaa qonnaan jiraataa kajaarame akkaanii fi jimaa achitti gurguran hin buufanne taasisuu irratti shira taphate ni beeynaa jechuudha maqaadhaan. Tana kadhaa dhaabbatu jenne tanaafuu diraamaa tokko ummata daleessisneeti magaalaan lakkii qarshiidhaan harkatti muumicha ministeeraati bar jimaa gurguramuun qabsootee hin jetunis warri Awwadaay warri Mi'eesso warri Asaboot warri jimaa qabu hundi gaara mul'ata Kombolcha naannoon Oromiyaa keessaa ka jimaa qabu hundi jimaa liqiidhaan fidee gurgurachuun qabu qabsoo ka godhaa ture nuyi bar hay jimaa fidee liqiidhaan kannee deemee gaafa fadhe gurgurame gaafa fadhe hin gurguramne jee namni araraafamuu qabu jimaanis akkuma bittaa gurgura biraatti harkatti qonnaan jiraatarraa bitamuu qaba bakka gurguratutti malee tun dalagamu qabsootee jetun tanatti milkooyin amma maallaqa gurguramu jira jechuudha. Akkasumatti tanallee dallaala isin keessan kanaafi isinis waliin xareyne akka ummanni ifi ijaarame ifi gurmaa'e doolaaraan bakka san dhaqee ifi gurguratu fadhu doolaara takkattaa gurguratu fadhu doolaara lamatti isaa gurguratu abbaa achi isaan wajji gurguratanii walii galanii isaan achi deemanii gurguratan ta'uu qabaadha ka jechuu jiru. Isin idduu tana daddeemuu qabdanidha. Daddeemuudhaan ammaas millions and millions of dollars akka isin hataa jirtan ni beeynaa jechuudha. Akkatti maallaqni Dubaay dhaqu akkatti Dubaay irraa Ameerikaa dhaqu eenyu ilmi eenyu deemee akka waan kana fuudhu jiru abbaan piroojeektii kanarra godhame eenyu kate kana hunda takkaan adda beeynaa jechuudha. Takkaan saniifuu dhimma kanarratti hogguu qabsoofnu paartii keenya qulqulleessuudha. Dhugaadha paartiin keenya paartiin badhaadhinaa idda'amutti amana. Idda'amuu san keessa immoo hattummaan hin jirtu. Idda'amuu san keessa hattummaan hin jirtu. Hattummaan hin jirtu. Hattummaa irra qabsooynaa jechuudha. Ifaaf tana godhuun ammaas jaalala paartiiti. Jaalala mootummaa keenyaa qabnu. Jaalala ummata keenyaa qabnu haqni san akkasitti deemuu danda'uu qaba. Tana warri sila keessa fixadhaa hojmaata paartii jettan hojmaata paartii hattummaa hooggansa hayyame nutti maati nuti hojmaata paartiitti deebinaa jechuudha. Hojmaanni paartii ka hooggansaan akka feetetti ummata quncaasii nyaadhu je akka feetetti ummata irraa dhiiga xuuxi je tokkolleen hin jiru jechuudha. Ihee bagilts mattaawaq allabata sirritti beekamuu danda'uu qabaa jechuudha. Keessatti wanni fixannu hin jiru ifaa fi ifatti ummata irra fixanna. Poolisii Oromiyaa dhimmoota saaxilaattiin dhufaa obsa. Poolisii Oromiyaa poolisiin Oromiyaa gaachana Oromooti. Poolisiin Oromiyaa humni addaatis poolisiin duraaniitis gaachana Oromooti. Gaafa abdiileen ummata keenya akkasitti roorrisaa ture. Gaafa abdiileen akkasitti ummata keenya buqqaasaa ture. Gaafa juuntaan akkasitti ummata keenya irratti wanta godhaa ture. Gaafa waraanni gara Somaaleetiin ummata keenya irra bobba'aa ture. Poolisii Oromiyaatu ittisaa ture umarra. Aantummaa qabdi poolisiin Oromiyaa. Ijoolleen humna addaa aantummaa qabdi. Goota, jeena, saba jaalatti, saba keessaa baate, qeerroodha ijoolleen humna addaa tun. Ijoolleen gootummaa akkasii qabdu. Ijoolleen hadheeffattee ummataaf quuqama qabdu. Ijoolleen sirni kun keenyaa nuutu dhiiga keenyaan fidee kadhagaadhaan fidanne kana qawweedhaan eeggannaa laalaa qabdu. Aantummaa qabdu. Shira garagaraatiin akka injifannoon isii galman geenye
akkaanii fi bakka hin taanee fi za'aan taanetti ajjeefamtu shirri irratti xaxamaa deemu ka jirus matuma kana keessaa jechuudha. Hoggantoota jajjaboo qabsoo tanarratti aarsaa gurguddaa qaban kan muuxannoo qaban akka Komaander Tasfaayee Dinquu ka obboleettii fi obboleessa jireenya isaa irra dhabe ajjeefamee shaneedhaan ka qabsoo garagaraa irra madaa'e aarsaa guddaa kafale. Hoggansi poolisaa hoggansa keessaa osoo inni hin gahin xurataa baasuudhaan akka hoggansa inni jaalala uummata waraana isaatiif qabuu fi uummata isaatii qabu aantummaan ni qabu akka hin gaggeessinee fi injifannoon poolisaatuun fi hin takka hin baane taasisuu keessa shirri guddaan deemu jiru achi jechuudha mataan. Ajjechaa Karrayyuu wal qabattu yaa'u dhageessanii jirtan isinitti himanii jiran. Ajjechaan Karrayyuu wajji wal qabattu tana mana asistuu jechuudha. Tana mana asistu dhugaadha dhugaadha. Shira hojjetamee jira akkatti hojjetamee jira. Karrayyuun dibicha qalatteeti halkan guutuu du'aayiksii karaa sirna kabajattuutiin godhattee dhiiga addarra godhattee halkan guutuu wanta jechaa bulan gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechuudha. Sababni poolisni dhaqeef ijoollee shanee nama laba kan poolisatti kijiba himeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechuudha. Gaafa 22 sadaasa 22 gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuudha. Nama 39 qaban. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Naasuu malee hin qabsoofne nuti tanaaf naasuu malee. Eega qabamee namni maaf ajjeefama? Hidhuun osoo danda'amu mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu sababni ajjeefamuuf maal? Nam 16 jechuudha. Bosona basaqqa ja'amutti jilbiiffachiisanii fixan. Dhugaan tanuma. Lamaatu kana keessaa bahe kan ajjeefamin. Lameen bahe kana kan lubbuun bahe kanaatu dhugaa tana baase. Warra lamaan sana amma maqaa isaanii himnu jechuun nageenya isaaniitiif. Osoo maal jaa jechuun abbaan silaa waan kana gaggeesse. Osoo nama 23 nama 39 guutuma qabdan sanuu akka jirtu cicci gootanii. Osoo akkas gootanii bakka takka fixxanii. Oduun tunarraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa Karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhan. Jarri shanee miti immoo uummata Oromooti. Karrayyuun nan laallattu. Yoo anaaf abbaan kiyya dhalchuu baatellee Karrayyuun obboleeyyan kiyyaami Oromoomi. Yoo haati tiyya naa deessuu baatellee Karrayyuun Oromoomi. Oromummaa mita nuti obboleeyyummaan itti qabna waliin jennu tun. Hoggansa waan hojjetu hin beekne. Haadootti fi ilaalaa saba isaan qabne. Haantummaa saba isaan qabne. Osoo abbootiin gadaatii fi namni 39 kun guututtu yakkamaa ta'ani. Eega takka qabaman hin dheessine. Mana hidhaa geessanii qorachuun hin danda'amu. Mana hidhaa geessanii heeraan itti muranii hidhaa teessisuun hin danda'amu yakkamaa taanaan. Cubbuudhaa jechuudha. Hin qabsoofne tanaaf. Gosa tiyya ta'uu hin qabu. Haati tiyya naa ta'uu hin qabu. Godina kiyya ta'uu hin qabu. Amantii tiyya qabaachuu hin qabu. Oromummaa qabaannaan naaf obboleessa siif dubbachuudhaaf hin qabsaawaa ture siif dubbachuun irrattis haqaa jechuun maas. Qabsoon nuti qabsaawaa turreefis tana. Kalees akkitti qabsaawaa turre kana arramma mootummaa keessa jirra jennee wanni callisnuuf hin jirtu jechuudha. Hin jirtu. Hin jirtu. Tanaafi mijiruu qananii dhiisee wanni hin biyya galeef.
hoggansi yakka fadhe gisee hojjetu hoggansu cubbuu fadhe gisee dalagu laalee callisuu hin garre jee bira dabruufi miti kaniin asitti aarsaa kafalu jiru rabbiinuu na taajjabaa jechuu rabbiinuu eegaan dhugaan kalee Jawaar irra qabsaawe eegaan dhugaan kalee Profeesar Maraara irra qabsaawe eegaan dhugaan kalee Dr. Milkeessa irra qabsaawe eegaan dhugaan kalee Shanee irra qabsaawe arraas dhugaadhaan hoggansa mataa irra taa'ee akka kana hojjetu irra qabsaa'u baannaan rabbiinuu na gaafataa jechuu dhugaa tanaan nu duuba jira kaayoo qabsoofnuuf tanaatu nu duuba jira jechuudha isii tanaaf qabsoofna eenyu haa dubbatuuf karrayyuuf tun qoftii nu gahaadhaan hoggansa mataa irra jiru itti gaafatamaa taasisuuf tun qoftii nu osoo hattummaa nu jiraachuu baatte tana caalaa ammaas kan nama gaddisiisu namatti 16 ajjeesanii wanta jaan keessaa 23 hafe san keessaa tokko osoo tumaniiti ajjeesan reefka sanii wajjin ammaas guyyaa 4 bulchan jechuudha hanga reefki xiraawee ajaawee tortorutti guyyaa 4 an Oromoofiin qabsaawaan fuula hoggansaa bitachuufi miti an Oromoofiin qabsaawaan bolola aangootiif miti an Oromoofiin qabsaawaan maqaadhaa miti na biratti an Oromoofiin qabsaawaan anumarraa dhugaadha eeganarraa dhugaa taate immoo xiyyaa fi kaan hin qabdu nu hundi tokko tana haa qabaachuu qabnu antummaa awal wallummaan qabnu jechuudha haa waan jibbinuuf hin qabnu kanaas addatti waan jaalannuuf hin qabnu daandiin ida'amu daandii keenya paartiin badhaadhinaa paartii keenya keessa taa'ee daandii keenya keessa taa'ee hayakka ummata keenya irra danda'u hojjetu jaala kiyya na kabaja na jaalata harkanarra kaayyata waliif bilbilla waliif lafaa ol kaana waan teeksti waliif goona wal dubbisna jabaadhu naanja waan hin fadhe irraa hin harkadha je'ee yakka ati hojjettu sirraan dhiisuu jechuudha hin dhiisu kaayoon an qabsaa'u jiruutu tanaa miti kaayoon an qabsaa'u jiruuf ummata keenya gidiraa keessaa baasuuf sanumaan narraa dhuga sanuma ammaas taniin godhu jiru jechuudha malee paartii takka keessa waliin jirra hojmaata paartiiti maarree paartiiti indalagu as keessa yellame aysaram bacirrash wareegamaan an biyya tanatti amata lamaa fi cinaan dabreen asitti an kafalu jiru naatu beeka aarsaan an asitti kafalu jiru naatu beeka osoo antummaa qabaachuu baadhe maaltu as nafiti maaltu nafiti maal lanja rabbiin sagaduuf kun maal lanja fuulaan taa khajaalanuu fi khajibbinuu qabnu khadhugaarra wal diddinuu fi khadhugaarra taddabaanuu qabna malee hin qabnu kun hundi khataa'u jiru komishiinarii poolisiitiin araarsaa mardaasaa Oromoon araraafamuun qabdu rakkachuun qabdu poolisoonni keenya bakka hunda jirtan gootummaa keessan ni beeyna aantummaa isin qabdan ni beeyna jaalala isin ummataa qabdan ni beeyna tun badii teessanii miti badii hoggansaati waraanni ajajaan hogganama waraanni eemaraan deema akkatti inni leenji'ee tukkasi tun poolisoota dhimma kana raawwatee hin laallattu poolisni waraanni dirqamatti kanname raawwata dirqamatti kanname
qulqulluudha poolisni naannoo Oromiyaa miseensonni hoggantoonni godinoota hoggantoonni aanaa kan magaalota keessa jiran aantummaa sabaa qabdan paartii badhaadhinaa ni jaalattan dhugaadhaaf qabsooftan ni beeyna isin hojii hojjechaa turre teessanii miti badiin hoggansa abbaa ajaja kanne waraanni ajajaan deema yoo waraanni tokko ajajamee yoo ijoolleen amma na eeydu ajajamtee hangaasaa kuchiisaa jaaniin hammeenya ijoolleeti miti ijoolleen ajaja raawwatti tanuma dhugaan jirtu akkatti leenji'anii tukkasi so jaalala ummataa qabaachuu baadhee taamana eeguu jirtu ijoolleen poolisa dubbii tana fittiin dubbadhu jechuu sila I'm ready sodaa namaan qabu jaalala ummata kiyyaa malee haqaafiin qabsaa'u jiraas dhugaafiin qabsaa'u jiraas saniifiin dhugaa ummata kiyyaa dubbachuuttis jira dubbachuufis ta'a ka sodaannu tokko hin jiru feete nyaaranuu murta feete fuula guurta dhimma kiyyaa miten dhimmi kiyya daandii ida'amuutiin paartii badhaadhinaatiin bulchiinsa haqa qabeessa dhuga qabeessa sirna qabeessa ummata kiyyaaf tajaajilu akka heeraa seerri paartichaa ja'utti uumamee hojiirra oolee ummanni kiyya badhaadhuun fadhiitiyya ummanni kiyya gidiraa keessaa ba'uun fadhiitiyya tanaaf nu filate ummanni tanaaf nu jaalate ummanni tanaaf diinaa ergamuu didee ummanni tanaaf gaara keessa deemee shanee barbaadu jira ummanni tanaaf daandii cufuu didee ummanni tanaaf taqabu gumaachuu jira ummanni tanaaf wareegama kafaluu jira ummanni paartichaa wajjin kamitti ummatatti deebina hin ta'uu jechuudha kun sirriitti gadi fageenyaan beekamee hubatamuu qaba jechuudha beekamee hubatamuu qaba gara biraatiin mariin tanaafu ijoolleen osoo poolisaa keessaa hin baane ijoolleen qabsoo poolisaa naannoo Oromiyaa keessa miseensonni jirtan hundinuu gootummaa keessan ni beena jaalala isin ummataaf qabdan ni beena humniti addaatis humni poolisaatis dhimmi kun dhimma isin laallatu miti jechuudha dhimma hoggansa laallatu abbaa mataarra jiru tanan fudhannu jechuudha itti gaafatamaan jiraachuu qaba hin fudhannu jechuudha Karrayyuun yoo aktiivistiin qabaanne namni hin dubbatuufi ani paarlaamaa keessatti ganda afurii fi aanaa afurii fi magaalaa takkaan bakka bu'e hogguun filamu ammoo Oromiyaan guutuun na laallatti Itoophiyaan guutuullee na laallatti irraa dubbachuuf yakka mootummaan gaggeessitu saaxiluuf mirga ummataatiif falmuuf hattummaa mootummaan gaggeessitu itti gaafatamaa akka qabaatuuf taasisuuf haqa ummata kiyyaatiif wareegama barbaachisu kafaluuf amaanaan narra jiraa jechuudha amaanaa roorroo ilmaan buleeyyan kiyya ummata kiyya kana filate ka cinaaksan keessa jiru ajjechaa isaanirra gaggeessitu dubbachaa isaaniif booyaa isaanii alaalalaa roorroo Karrayyuurra gaggeeffamtu yoo ka callifnu taate cubbuudhaa jechuudha oromummaan sanuu soba rabbiillee nama taajjabaa jechuudha we have a freedom to speak the truth haqa qabnaa jechuudha dhugaa dubbachuuf dhugaa qabna saaxiluuf qabsoo jennaan akkas ta'uu qaba hadheeffanne ni midhama maalintaa maa balaan feete gad hin buune tana keessatti xiqqoon deebinu jechuudha abbaan waan kana gaggeessee naasuu malee raawwate
itti gaafatamummaa argachuu qabu. Tun qoftiinuu namoota sadeenii fi afran mataarra jiru hattummaan ummata keenya quncise, kamalaamaltummaan ummata keenya quncise, kan chaanaala hattuutiin ummata keenya quncise, ka ajjeechaadhaan yakka raawwate, kan shanee babal'isuu yakka raawwate, kan nageenya Oromiyaa jeequu yakka raawwate gaafatamuu qabanii jechuudha. Bu'uu qaban ummata keenya, mataa ummata keenyarraa dhiyaachuu qaban seeraaf. Hafuura fudhachuu qabu ummanni keenya. Hafuura fudhachuu qabdi naggaadeen teenya. Bilisa taatee naggadachuu danda'uu qaba naggaadeen keenya. Bilisa ta'ee hay gaafa wayyaaneetis wayyaanummaan irraa simintoo naggadaa. Ammaas yoo keenyummaan kasilaa ummataaf laalata jennu simintoo naggate cubbuumi. Gaafa wayyaaneetis kan wayyaanummaan ummata keenya afaan qabdee sukkaraa fi zayita naggadaa alaa naqaa. Ammaas keenyummaan yoo sukkaraa fi zayita chaanaalaan kan naggatu taate cubbuumi. Inumaa makiinaanis ni jirti baro hattummaa laaftuun seenaa tarraa haasa'u jirru tun. Makiinaan heeraan ala seentee daldalaaf silaa kiraa fi kanaaf qophoofte ta heeraan ala seent qabamtee hin jirtu mootummaa federaalaatiin. Saniifu roorroodhatu. Rorro Frintiittee naggaadeen yookiin maallaqa fitiyaaniin yookiin hojii ala baasan gumruukni akkasitti hidhee taa'u jiraan ummata keenya. Namuma Oromoo taanaan ka heeraan waraqaa qabu, ka seeraan waraqaa qabu oluma dabarfachuun ta'u qab godha. Hanganni mataa san dhaqee waatti kannee gadhiisaan silkiin bilbilamtu. Maaliif daandii san irraa chaanaalli qabamee maqa jiruuf chaanaala hattuutiin naggaadeenii fi maallaqa walitti qabattee corattee deemtee naggadattutuun meeshaan sii haruma qabama. Heeraa ala jaaniini. Hangas isaa chaanaalli isaanii kun deemeen naggata. Isaan naqa wahuma wayyaaneen gootu. Baadhattuu amala wayyaanee hogguunii fi obbo Taayyee Danda'a jiru sanumaatu dhuga. Wahuma wayyaaneen godhaa turte hattummaa irratti katti deebi'anii hattummaa godhu jiran. Gamoon himamu sirrifachiisa. Sirrifachiisa. Kamiin garaa jabaannee usnaree. Kanaafuu ibsirreessu qabaa jechuun keessattuu gumruukni naggaadee hojii wal qabate firintisan chaanaalli isaanii hidhamee jira. Simintoo kaasii oofu isaanii kazeetaa fi sukkaraa fi paastaa fi ruuzaa si oofu isaanii naggaadeen taan ruuzaa fi paastaa fi kana waraqaallee fudhattu. Bar waraquma heeraa akkan didneenyaan itti kannan hogguu waraqaa heeraa kanaan ol dhufte qaban maaliif ajajni duruu dabre. Hanga achirraa waraqaa fidduu jaaniini gad hin dhiisan. Ka huccuu naggatu kas godhan. Ka zayita naggatu kas godhan. Ka muka naggatu kas godhan. Araaraafame ummanni keenya. Rakkate ummanni keenya. Kun jalaa dhaabbatee bahuu danda'uu qaba. Dhugaan ummata keenyaa bahuu danda'uu qabdi. Kanaaf ammaas hattoonni mataarra taa'u jirtu tun guutuutti mataarra xuluq taatee namni sadeen afran kun itti gaafatamummaadhaan heeraaf dhiyaatanii waan harka isaanii harkachuu qabanii jechuudha. Hafuura fudhachuu qaba ummanni keenya. Abadan. Taaddasaan asii jimaa ergu jiru kun hanga ijoolleen teenyatu nu aangoo irratti hin bahin wayyaanee hojii qabeenya ummataa saamaa bahe. Daandii guddoo dirree dhawaa keessa jirtu karaa cufe. Daandii hoteelaan itti ijaara jee daandii guddaa gaafa wayyaanee kannanii fi beeka.
daanduma karaa deemu kana haruma simintoo dirree dhawaan tun biyya magaalaa Finfinnee dura uumamte. Wayyaaneetu waan poolisii tana dhaamse. Oromoo hongeessuuf, Oromoo hiyyeessuuf. Arra silaa yeroon dirree dhawaan naggadasii hadursanii deebuu qabdu. Tanammoo Boqotiiroon faan kantiibaan magaalaadhaa akka gaariitti hojjechuu jiranii. Ijoolleen jajjabduudha dalagaa gaarii hojjechaa jiranii. Komiin uummataa ta'e isaanirraa nu dhuftee hin jirtu. Waan hojjechuu jiran hunda ni garraa gaariidha. Jabaatanii hojjechuu itti fufuu qabanii. Karaa daandii inni kana cufe kana immoo amma ijoolleen teenyatuun sirreessuu qabdi jechuudha. Karaa guddaa qorqorroon jaarrate haruma ispaaltii addunyaarra dhageenya hin beeknu hattummaa akkana. Hin tuqinaa gurbaan nu hojji jira silkitti dhawan. Baajaaj faabrikaan tun akkasi taalmaas jaartii Mallas Zeenaawiti. Tasaatti jijjiiree jechuudha undercover. Baajaaj faabrikaan tun taazee Masfiin. Inni Addisuu Laggasaa mikittil xaqlaa ministeerii katuree wajjin firooma qaba. Inumaa obboleessaa jaamee himama. Gaafa wayyaanee sanirraa eegalee beeka. Maallaqni inni deemee eegaleen kun qullubbii Gabreel irraa saamame. Wayyaanee wajjin san raawwatanii asitti madaldala biraa dhufee jimaarratti isa godhatanii warra waldaan jaarame hajimaa hunda taphaa ala baasanii akka jimaa argachuu hin dandeenye akka sosoo hin dandeenye hidhanii namni akka jimaa isatti dhiyeeffatu taasisanii jechuudha. Tana ta mormuu jiru. Tana ta didu jiru. Namni keenya amma Taaddasaaf jimaa dhiyeessitu kun Taaddasaaf osoo hin ta'in magaalaa Maqdashoo dhiyeeffachuu qabdaadha kasiif qabsaa'u jiru. Doolaaraan achitti gurgurachuutu sitti haqaadha. Kaasitti Taaddasaaf akka gurguramu taasisu jiru maqaa Taaddasaan mootummaa wajjin hidhataan jaaramaniif. Doolaarri mootummaadhaa fi jaraa wajjin mootummaa osoo hin ta'in hoggansa hattoota kanaa wajjin saamamaa jira. Tanaaf karaa cufanii isaaf dhiyeessuu malee hin dandeessu, suuraaf dhiyeessuu malee hin dandeessu. Ifi ooffachuu hin dandeessu. Yoo ooftees karuma jijjigaa kana gad deemtaan Ayisuuzuu. Xayyaaraan baastee oofuu hin dandeessu. Cufame. Cufame. Isaan Taaddasaa wajjin agriimentii qaban. Asii ilaa Somaalee